Nagaan nagarra caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif isiniin jechuun jaaladha. Wanti dhaloota keenya biyya ormaa keessa jiranii irratti wanti gahaa jiru tokko lama jedhamee lakkoofsumayyuu hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Lammii kee ta'anii yeroo afaan kee haasawanii amaasa irratti yaadan deebisanii si gurguranii qarshitti yeroo si jijjiiran adagaa yeroo sirraan ga'an nuti wanti isin beekuu qabdan sarraatanyoonni kan nuti paaspoortii baafannee biyyaa baanuu fi dhiira barbaacha yookiin immoo dhiira harabaa barbaacha miti kan dhufnu nuti of geeddarree inni maatii isaa tiidhaa fi jijjiirama barbaadu jijjiirama maatii isaa jijjiirama obboleessa isaa jijjiirama obboleettii isaatii inni barbaadu dafqeetu oliif gadi kaatee jijjiiramee waa qabatee biyya isaatti deebi'ee galuudhaaf dhufa malee ulfaayoo ulfa baatee galuudhaaf miti. Yaa warra nama nyaattan akka biddeenaa yaa warra karaa irratti nama hambistan ofii keessaniidhaa fi dhiira malee jiraachuu waan hin dandeenyeef akka barbaadan taatanii dhaloota kaayyoo qaban dhaloota kaleessa biyyaa bahan kan afaan seeraan hin baranne kan hojii seeraan hin baranne kan waa'ee biyyichaa hin beekne kan waa'ee namichaa hin beekne fiddanii biyya ormaa keessatti gurgurtanii gara doolaaraatti geeddartanii lammii keessan boochiftu jechuudha. Lammii keessan boochiftu jechuudha. Akkamittiidhaan sammuun dubartii kana intala kana gurguree intala kana ilma dhiira arabaatiif gurguree akkamittiin birree irraa nyaattee har'a hulfishii ifa baanaan gara biyyaatti tasaafarsiisuudhaa fi akkamittiin eeppoortii geessitee dhaquu dandeessi. Sammuun kee akkamitti yaada? Asii gadi yaaddaati. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Jalqaba akka ishiin biyya Dubaay dhufteedha kan paaspoortii isheerraa ibsu. Ji'a tokko edda turtee booddee gara biyya Beerutitti akka ishiin darbite dubbachaa ture jechuudha. Maal jechuudha mee dhugaa maal jechuudhaan kan hin jedhu qabamteetti. Amma qabamuu ishii duwwaa osoo hin taane mucaa kanarra wanta baay'eetu jira. Hacuuccaa baay'eetu jira. Namni nuu beeku hin jiru. Namni dhaloota biyya arabaa keessa jiraatu beeku hin jiru. Ulfooftee galtee waan baay'eetu jira. Namni fageessee yaadu hin jiru yeroo kana. Garuu ijoollee keenyarra akka waan fedhanii bakka jira miti akka waan fedhanii akka barbaadan dhiira arabaa faana yookiin immoo jira miti abbaa manoota madaamii faana akka barbaadan waan ta'anitti ilaalama malee dirqamaan qabamteetu gudeedamtee ulfoofte kan jedhamu miti. Kan gurguramte caala kan birritti geeddaratte caala ulfa baattee akka gara biyyaa imaltu. Maal ishii dhugaa? Maal ishii amma barbaade yoo ta'u maaliif akkas gochuu dandeessee? Mucaa ganaa dhuftee ji'a torbaa. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Ammana kan hin jedhamne jechuudha. Ammana kan hin jedhamne osoo na ta'ee hojjetan yaaduu jalqabe jechuudha haani. Nufaana mee waaqatu nufaana jira malee mee bakka mee ciranii mee nu nyaachuu barbaadaniiru mee dhugaan sin hin jedhameen. Inni isaan biyyarraa goottotanii guuranii fidanii birree irraa nyaatanii akka barbaadan ta'anii ashaganii biiroo keessa kaa'anii ijoolleen moodesii geeddarattu dhabde ijoolleen bishaan dhugdu dhabde nyaata nyaattu dhabde kan mataan irratti cinaa'ee irratti raammayee paantii dirasii amma qayyarratanitti amma dhaban dirasitti biiroo keessatti ukkaamamanii biiroo biyyoota kamii keessatti ijoolleen rakkachaa jirti. Ati garuu isa achi akkana bittee caala asittis edda gana biyya biyyatti dabarsitee gurguratta. In gurguratta jechuudha. Buna maal seete dhala namaa? Soogidda maal seete dhala namaa? Zayitii maalis seete dhala namaa?
waan baay'ee karoorfattee akkoo manaa baate waan baay'ee kayyeffattee akkoo manaa baate atis meeqaleessa gaafa biyya arabaa kana dhuftu waan baay'ee karoorfattee baate waan baay'ee galmeessitee baate yookiin kaayyoon qabdu ta'ina osoo joortuu bahus dandeessa kanatti dhala namaatiif illiinaa dhabde isayyuummoo maaliif naa baartu ana akkasi kabajeenan jira ati maaliif naa baarta maalan si godha jetti jechuudha laayifiirra maal goote uma wantati goote hin jiru waaqayyo garuu dhugaa sin dhiisu namni yoo si dhiisellee sin dhiisu hidhamuun keessa waan hin oolle siif yoo hidhaanumaa miti maaliif jennaanii akka barbaade jiraachuu kan bartedha jechuudha bakka ati jireenya kee irratti harreen takaallaa kutte immoo kutteedha bakka hin kaatti malee hin qabamtu kanaafiyyuu jireenyuma akka keetii kana dhala kanaan jiraachisuu turte jechuudha maali waaqasa gubbaa kana yoo of gararrii irratti sodaatte kanaa ta'e maataba hidhattee jirta jechuudha maataba hidhattee osoo jirtu dhala kanarratti yeroo yakkan taane raawwattu yeroo yakkan taane raawwattu dhuguma moonni shaanxaa gootootu sun abbaa manaan tala kanaa taana yookiin immoo isa intala kanarraa yakka kana taasisee ta'eera taana dhugaa jiraata baay'ee nama farsiisa jechuudha jaarsa harri mataa harritti isayyuu jechuudha isayyuu maal jedha gaafatameera immoo jechuudha gaafatamee fuudhuufanii qarshii kootinan bitadhe jedhee dubbateedhaan qarshii kootinan bitadhe fuudhuufanii amma garuu dhadheetu haadha ishii ilaaltee deebiti maal haadha ilaaltee deebiti maqaa kee dhofkachuudhaaf jetteetu hojii kee dhofkachuudhaaf jetteeti ulfa guutuu gara biyyaatti ergita jechuudha dhugaa waaqayyoon baay'ee na gaddisiise jechuudha baay'ee na gaddisiise baay'een isaanii akkattidhaan gudeedamanii osoo hiyyanuu jechuudha osoo waatanuu dirqamaan qabamanii waan baay'een ijoollee irra gahaa jira dhugaa dubbachuu waan baay'ee jaalataniituma ulfa baatanii jaalataniituma ilmoo baatanii gara biyya ofiitti waan galantanitti fakkaata miti dhugaa dubbachuudhaaf miti garuu miti dirqamatti ta'eeti jechuudha ukkamamaniiti otoo isaan kushiinaa keessatti nyaata hojjetan dhufee afaan isaanii ukkaamseeti argitan iddoo ta'e viidiyoo irratti afaan ishii ukkaamseeti kaan isaanii ijoollee tiktookii kallattii garaagaraa nama deeggaran irratti akkasittiin abbaan manaa madaamii okkoo na daffaruufidha garan lixu wallaalee iddoon dhaqu wallaaleedhu kaan isaanii immoo icciitii tokko immoo kan isinitti himu tokko yoo jiraateera ta'e mucayyoon birootti arge tokko hangar'aatti hojiin naaf hin taane jettee bakkee geeddarattee kanaan booddee hojii sin galchinu kan jedhaniin nu itti icciitii gootee kan himte ilma madaamiitu na rakkisaa jette ilma madaamii taa'uu na dhoowwaa jette bakka nan seenu hundumaa na wajjiniin seenaa jette ishiin garuu yoon akkana jedhee ilma ishiitu akkasitti na barbaada waan akkasitiif na barbaada yoon jedhee itti miira ta'e asitti na hajjeesu kanaafiyyuu hojiin naaf hin taane jedhinanii geeddaradha jette iddoo tokkotti immoo abbaa manaa madaamii jette iddoo tokkotti ilma madaamii jette sadaffaa mana hojii sin galchinu gara biyya keeti jedhan mucayyoon sun jechuudha qiraamaa maalisheen isa guyyaatti birri 50 biyya kanaan dirama 50 kaffalan sanaaf jetteetu kadhatamee biyyarraa kumni 100 kaffalame maal akka ta'e baay'ee teesseedhaanii kaffalanii lubbuu mucaa sanaa oolchuudhaaf maatiin biyyarraa gatii daganaa baasanii isatti dhufte malee akka ittiin deebitu gatii amma kanaa baasanii dhala isaanii deebisanii fudhatan jechuudha imachuu sodaatanii naachi gaan biroo naagaan maal jedhu hojiitu natti baay'ate hojiin naaf hin taane jedhu icciitii dhossanii ijoolleen biyya ormaa keessa jirtu tokkoon shii gaaffii qabdi tokkoon shii quuqama qabdi tokkoon shii beela qabdi waan baay'ee jira biyya ormaa meejoo waan baay'ee rakkoo baay'ee jira rakkoo namni siin hin hubanne rakkoo ati yoo fi keetti hin hubanne baay'ee mee qabda baay'ee mee qabna dhugaa mucayyoon kun baay'ee na gaddisiiste ammana kan hin jedhamne jechuudha ammana kan hin jedhamne na gaddisiiste har'a gaafa biyyatti galtu gargaarsi ta'eef yookiin immoo ayizoosh jabaadhu jechuu ni danda'a namni boruu jireenya boruu ishiitti yaaddaniittu dhalli kun hin dhalate haa jennu
waan barbaachisu aamilee mucayyoo kanaatiif yaaddaniittu amma makka aamileen ishii cabu amma makka maal jedhu har'a wal harkaa fuunee miidiyaa irratti haasa'u qofa osoo hin taane waan baay'ee jireenya namaa keessatti waan baay'ee jiraata. Kanaaf iyyuu warri waan akkanaa gootan warri waan akkanaa hojjetan nama miti jechuudha. Nama akka keetii miti. Namni ofiinuu nama sodaachuu dhiiseera. Waaqayyoon of gararraatti sodaadha. Namni garuu jechuudha jalqaba irratti yoo namaan kabaje yoo namaan sodaate yoo namaaf iddoo qabaate ilma waaqayyo yookiin immoo waaqayyoof iddoo qabae. Sini jechuudha jireenya kantu har'a yoo kuulii dibattanii har'a yoo meekaappii dibattanii chaapstikii dibattanii jannata keessatti waan of argartan sinitti fakkaachuu danda'a. Lafa jannataa waan geessan sinitti fakkaachuu danda'a. Garuu miti sinitti hin fakkaatin daaraadha ofirraa gaafa xaraddan jechuudha. Jireenya keessan boruutiif waa keewwadha. Jireenya keessan boruutiif ila galaa wayii ol keewwadha. Nama galaa qabutu galaa nyaata. Galaan qabdan taanaan garuu ibiddatu sin nyaata. Kana beekuu qabdu jechuudha. Kana sirrittiin kunuunsitanii beekuu qabdu jechuudha. Nuti ammas dabaleen sinitti ma ilma dhiiraa barbaacha miti kan biyyaa baatu shamarreen biyya rabaa. Kaayyoodhaaf biyyaa baate shamarreen biyya rabaa. Maatii ishirra darbitee biyyaaf ta'uudhaaf rakkataaf ta'uudhaaf beelaaf ta'uudhaaf daftee qaqqabduu shamarree biyya rabaati. Birri 500 birri 1000 gaafa iyyanni rakkataan tokko qophaa'eera gaafa jedhanii jalqaba kan nama qaqqabu shamarree biyya rabaati. Maaliif galaa nyaattu sin? Maaliif oolmaa nyaattu sin? Baatee har'a mana madaamii keessaa baattee borcii fuulduratti baaftee bakka kan akka keetii hin jiru. Isayyuu wixxiftii achi dhaabbattee Yesus ani ishii viidiyoo waraabbisan jechuudha. Waamatu ishii qabe malee jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo viidiyoo kana argu nan gubadhe. Mee maal maafuu nagaa fayyaa ta'a dhugaa.